kabajamtoota fi jaalatamtootni warroonni maatii shanan gadaa taatan akkam turtan akkam saatii kana keessaan nageenya jaalallee argachuun gammachuun isiniif haa baay'atu. Gaa hundi keessan warroonni chaanaalii keenya baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuu jaaladha. Warroonni maamila keenya hin taane immoo maamila keenya taatanii guyyaa guyyaan viidiyoon keenya yoo isin bira ga'uu barbaadan sabskraayibii gootanii mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu tuquudhaan viidiyoon keenya guyyaa guyyaan yoo hojjennu akka isin bira yoo ga'uu barbaadan olii gochuun dagatinaa isiniin jecha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni maatii shanan gadaa akkam jirtan akkam saatii kana geessan nageenyi keenya bakka jirtanitti isiniif haa qaqqabu jecha. Gaa guyyaa har'aa immoo haala addaa walitti dhufnee jirra. Kabajamtoota keenya viidiyoo kana gaa yoo seentan laayikii gochuun dagatinaa, laayikiin keessan nu jajjabeessa. Guyyaa guyyaan viidiyoo yoo hojjennu immoo koomentii irratti nu kennuudhaan koomentiin nu barsiisa waan ta'eef nu barreessaa isiniin jechuu jaalanna. Wanta dogoggorre immoo sirreessuudhaaf qophiidha jechuudha. Kanaaf kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya gaa guyyaa guyyaan viidiyoo addaa ni hojjenna. Viidiyoo kana immoo hundi keessan yoo isinitti tolu namoota kaan yoo isin irraa baratan namootni kaan akka baratan gochuu ni dandeessu, sheerii gochuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo haala adda ta'een walitti dhufnee jirra. Kabajamtoota keenya hundi keessan baga nagaan dhuftan isiniin jechuu jaaladha. Egaa chaanaliin kun shanan gadaa tuubii ani immoo hirphaan jedhama. Egaa bakki dhaloota keenya Oromiyaa Ambootii jechuudha. Hundi keessanis immoo warroonni chaanaalii kana jechuudha maqaa koos beekuu dandeessu, warroonni nu beektanis immoo jirtu. Kanaaf guyyaan har'aa immoo guyyaa addaa guyyaa gammachuu irratti argamna. Kanaaf egaa hundi keenya immoo egaa chaanaaliin kun barnoota garaagaraa kan irratti fudhannu jijjiirama ilaalcha wantoota garaagaraadha jechuudha. Kanaaf hundi keessan immoo chaanaaliin kun kan keessan. Chaanaaliin kana maal gochuutu isinirra jiraata? Guddisuutu isinirra jiraata jechaadha. Yoo guddistan yoo nu jajjabeessitan nuti immoo barumsa garaagaraa qabannee isiniif dhufnaa jirra jechaadha. Qophii irra jirra jechaadha. Kanaaf hundi keessan egaa guyyaa guyyaan viidiyoo ni hojjenna. Viidiyoo kana irratti egaa koomentii barreessuu ni dandeessu, laayikii gootanii namoota baay'ee biraan immoo akka geessan gochuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo wanta addaa qabannee isinii dhufnee jirra. Wanta addaa kana immoo yoo itti fayyadamtan of jijjiiru namoota baay'eef illee fakkeenya ofirra dabartanii namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu ni dandeessu isiniin jechuu barbaanna. Kabajamtoota keenya egaa akkuma beekamu egaa hundi keenya maaliif namni kamiyyuu ni tattaafata guddachuudhaaf, iddoo barbaade ga'uudhaaf, namoota gargaaruudhaaf, maatii gargaaruudhaaf. Egaa maaliif kaayyoon keenya guddaadha jechaadha. Kaayyoon keenya guddaadha, garuu kaayyoo keenya guddaa sana immoo akkamitti fiixaan isa baafnu isa jedhu jechaadha. Namoonni baay'een ni karoorsina, ni hojjenna, ni xaarra halkanii guyyaa. Egaa xiyyeeffannoon keenya immoo ammam galmaan akka nuu ga'u hin beeknu jechaadha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya egaa guyyaa har'aa immoo kan waliin laallu xiyyeeffannoo kan jedhu waliin laalla jechaadha. Maaliif xiyyeeffannoon maali? Yookaan immoo xiyyeeffannoon nuti qabnu maal akka ta'e waliin laalla. Kabajamtoota keenya egaa xiyyeeffannoo gaafa jennu xiyyeeffannoon nuti goonu. Xiyyeeffannoo jechuun gara wanta nuti murteeffanne tokko gara sanatti kan nu oofu yookaan immoo karoorri keenya karoorfannee xiyyeeffannoo yoo itti goone maal goone galma sana ga'uu ni dandeenya jechaadha. Xiyyeeffannoon garuu yoo hin jiraanne garuu bakka sana ga'uu ni karoorsinaa, xiyyeeffannoo ittiin goonu ni hojjenna, xiyyeeffannoo ittiin goonu. Maaliif wanti nuti karoorfanne sana nu jalaa burjaajaa. Kanaaf xiyyeeffannoon barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa yoo xiyyeeffannu wanta sana irratti hojii tokko hojjechuudhaaf gaafa karoorfatte yeroo hundaa xiyyeeffannoo gochuutu irra jiraata jechaadha. Gaafa xiyyeeffannoo gootu hojii kee irrattis haa ta'u wanta qabde sana irratti yeroo hundaa xiyyeeffadhu. Yoo xiyyeeffatte maalinni xiyyeeffannoon bakka barbaadde akka geessu si taasisa jechaadha. Sababiin isaa hojii kee ni hojjetta, ni karoorfatta, idda karoorfatte immoo wanta sana irratti xiyyeeffadhu. Maal akka gochuu kaadha yookaan immoo isa sana bira ga'uudhaaf karoora yoo baafatte diriimii kee bira ga'uudhaaf xiyyeeffannoon si barbaachisa jechaadha. Hojjettee xiyyeeffannoo yoo qabaachuu baatte faayidaa hin qabu jechaadha. Ni karoorsitaa, xiyyeeffannoo hin qabu. Guyyaa guyyaadhaan
bu'aa bayii keessa dabartee wanta tokko ni uumta xiyyeeffannoo hin qabu. Inni sun immoo galmaan si ga'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf wanta tokko irratti yoo xiyyeeffatte maaliif xiyyeeffannoon kee wanta isaa qabde sanatti yoo xiyyeeffatte bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa jechaadha. Kanaaf ati amma fakkeenyaaf sammuu keetiin yeroo hundaa sammuu keetiin waan baay'ee hojjechuu ni dandeessa. Sammuudhaan jechaadha. Kana soon hojjedhee nan milkaa'aa jettaa, kana soon hojjedhee nan milkaa'aa jettaa, kana soon hojjedhee nan milkaa'aa jettaa. Sammuu kee keessatti maal goota? Wanta afur yoo yaaddee jiraatte maaliin xiyyeeffannoon qabdu jechaadha. Tokkoffaa kanarratti yoo xiyyeeffatte otoo galman ga'iin ni dhiifta. Isa tokko irratti yoo xiyyeeffatte otoo galman ga'iin ni dhiifta. Kana wayyaa, kana godha, kana osoo hin godhu jettee sammuu kee maal goota? Inni burjaajessita. Kanaaf arfan keessaa osoo tokko isaarratti galmaan hin ga'iin booda kufaatii cimaarra ni geessa jechaadha. Kanaaf ati wanta tokko keessatti yoo eegalte xiyyeeffannoo keete isa amma galmaan geessutti maal gootaree ejjennoo kee cimsuu qabda jechaadha. Xiyyeeffachuu qabda jechaadha. Waan tokko gaafa eegaltu xiyyeeffannoodhaan qabuutu sirra jiraata. Wanta baay'ee wanta eegaltee miti kan milkooftu jechaadha. Wanta xiqqoo sana wanta qabdeef xiyyeeffannoo wanta gooteef maal gootaree milkaa'uu ni dandeessa, guddachuu ni dandeessa. Namoota baay'ee biratti illee argamti yookaan beekamtii cimaa argachuu dandeessa jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa xiyyeeffannoo kee wanta si'atu immoo hedduutu jira jechaadha. Maaliif otoo hojjechaa jirtu hojii tokko osoo hojjechaa jirtu hojiin biraa maaliif waan nama jijjiiruu yookaan immoo karaa kanaan guddadha jettee wanta sana maal goota si barbaachisa jechaadha. Yeroo sana immoo bakka hojii kanan eegala jettee isa sana osoo hin ta'in maal gochuu sirra xiyyeeffannoo kee maal gochuu qabda isa qabde sanarratti xiyyeeffachuu qabda jechaadha. Akkuma mammaaksa Oromoo luka lama qabaniidhaaf muka lama yaabbatan jedha sana maal goota reetis xiyyeeffannoon kee maalin otoo kanattis na yaabbadha jedhe luka lama qaba miti namni tokko luka lama qaba isa kanas na yaabbadha jettee jedhe garuu maaliif galma gahuunsaa hin jiru jechaadha achumatti dhaabbatee hafa malee. Kanaaf atis immoo xiyyeeffannoon kee tokko irratti yoo hin taane galma hin geessu. Yeroo hundaa bakkuma sanatti dhaabbattee haftaa jechaadha. Sababiin isaa kamirratti yoo inni kun akkasi guddatu hin beektu inni kun isa kanas sanatti guulta jechaadha. Gaafa akkas taatu xiyyeeffannoon kee hin hatama. Wanta sana jireenya kee keessatti galma osoo hin gahin bakka duubatti haftaa waggaadhaas bakka akkasumatti namoonni baay'ee yoo guddatan atachuma jirta jechaadha. Sababiin kee xiyyeeffannoon kee maaliin waa tokko irratti miti wanta hedduu irratti. Wanta hedduu irratti immoo sammuu kee yoo hiite yeroo hundaa immoo galma gahuu nafta jechaadha. Yoo jijjiirama ni barbaadda, guddachuu ni barbaadda, kaayyoo kee galmaan gahuun ni barbaadda xiyyeeffadhu. Kallattiin maali? Xiyyeeffannoon kallattii milkaa'inaa daandii milkaa'inaa kan sitti agarsiisudha. Xiyyadha jechaadha. Maaliif wanti sun bakka asiin deemta yoo ta'e deemutu sirri jiraata qaxxi kan jedhe jechaadha xiyyeeffannoon. Jireenya kee keessatti immoo xiyyeeffannoon siif maaliniree hojii keetiif gara fuulduraatti jijjiirama gaarii fiduudhaaf guddachuudhaaf namoota hedduu biratti illee warroonni beekamtii guddaa argatan xiyyeeffannoo wanta qabaniif jechaadha. Warroonni beekamanii hojii isaanii hojjetanii namoota hedduu biratti gargaarsaan yookaan beekamtii guddaa argatan kan akka keetiiti jechaadha. Isaan maaliif wanta xiyyeeffataniif xiyyeeffannoon isaanii maaliin wanta tokko irratti yookaan immoo wanta sana achievii gochuudhaaf yookaan argachuudhaaf bira gahuudhaaf yeroo hundaa wanta tattaafataniif xiyyeeffannoon isaanii tokko irratti wanta ta'eef jechaadha. Ati immoo kanas ni argatta nan hojjedha kanas ni argatta nan hojjedha sanas nan argadha jettee ni hojjetta xiyyeeffannoon kee tokko irra miti bakka maal jedha bittimis yala gaaf sana immoo wanta hojjettullee galma gahu wanti sun maal inni firiilee hin qabu jechaadha. Yoo xiyyeeffannoon deemte wanta hojjettu sun firii ni qaba guddina ni qaba namoota gaarii lamoota irraa gargaaruu ni dandeessa maatii keetiif illee fakkeenya namoota hedduudhaaf fakkeenya taatee ni argamta jechaadha. Maaliif ati xiyyeeffannoo argattee gaafa guddachaa deemtu jijjiirama gaarii fidaa deemtu namoonni baay'een illee sirraa maal godhaniiti korrojanii si wajjin deemuu ni danda'u jechaadha. Kanaaf ati yoo ofii keetiif asuma teessee bakka yeroo hundaa wanta xiyyeeffannoo kee yeroo hundaa wanta bakka wanta xixiqqoodhaaf asinis xiqqoo ishii kan ammatti walitti qabaa deemtutti maal ta'a? Xiyyeeffannoon kee ni hima.
xiyyeeffannoon kee hatame taanaan immoo jireenya kee keessatti bakka guddaa jijjiirama gaarii bakka namoonni illee ga'uu hin dandeessu jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa xiyyeeffannoon kee maal gochuutu sirra jiraatare wanta tokko irratti maaliif kallattii kee xiyyeeffannoon kallattii jijjiirama milkaa'inaa daandii milkaa'inaa kan sitti agarsiisu waan ta'eef kanaaf yeroo hundaa maal gochuutu sirra jiraatare xiyyeeffannoo kee wanta tokko irratti gochuutu sirra jiraata jechaadha. Maaliif kanarratti fakkeenya tokkoon isiniif fudhadha. Leenci fakkeenyaaf leenci maaliif leenca bosonaa ta'ee beekamaatti beekta? Yeroo hundaa wanta xiqqoo ta'ee fi wanta fiiguu fi fiigicha yoo ta'e qeerransi jira. Guddinaan immoo arbi jira, qacciniin jira, wanti garaagaraa jira. Inni maaliif leenca yookaan immoo akka bosona yookaan immoo akka bineensota bosonaatti tokkoffaa ta'ee maaliif waamama seeti? Yeroo hundaa wantoonni baay'een yoo jiraatan naannoo sana yoo jiraatan tokko irratti xiyyeeffannoon amma inni ishii sana qabatutti gadi hin dhiisu. Otoo asiin darbanii otoo naannoo isaa guutanii maal godhu kan tuqullee hin jiru jechaadha. Sababiin isaa maaliif xiyyeeffannoon isaa tokko qofarratti amma ishii qabatuttis hin dhaabbatu, amma ishii bira ga'uttis hin dhaabbatu. Kanaaf yeroo hundaa kan sodaatamu waa tokko irratti yoo xiyyeeffate bakka barbaade ga'uu ni qabatasi amma ishii qabatuttis immoo hin gadhiisu. Yoo argitanitti ta'e seena hojjechaadha. Kanaaf atis immoo yoo xiyyeeffannoon kee tokko ta'e akkasumatti sodaatamta. Yoo xiyyeeffannoon kee tokko ta'e yeroo hundaa akkasumatti beekamtii argatta. Yeroo hundaa namoota birattis maaliif namoonni tokko yoo astaan inni waan tokko irratti xiyyeeffannaan kana booda duubatti hin deebi'u. Namoonni baay'een ni jedhu jechaadha. Siinis jedhamuu ni dandeessa. Yeroo hundaa hojii kee irrattis haa ta'u wanta qabdu irratti xiyyeeffannoon kee tokko haa ta'u. Yoo xiyyeeffannoo cimaa qabaatte bakka barbaadde ga'uu ni dandeessa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaatuu fi egaa hundi keessanis immoo xiyyeeffannoon keenya waan tokko irratti haa ta'u. Yoo xiyyeeffannoo cimaa qabaatte tokko yoo qabaatte bakka barbaadde illee ga'uu ni dandeessa. Jijjiirama gaarii fiduu ni dandeessa. Bakka sammuun kee yaade yookaan jijjiirama gaariis ta'e bakka sammuun kee yaade ga'uu ni dandeessa. Xiyyeeffannoon kee tokko yoo ta'e yeroo hundaa xiyyeeffannee wanta tokko irratti xiyyeeffannee haa hojjennu. Jirama irrattis guddina irratti wanta barbaadne irratti. Kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaatuu fi taatan immoo hundi keessaan viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo namootaaf sheerii gootanii ofirra dabartanii immoo namoota biraatiif maaliif of ta'uudha jechuudha. Maaliif yoo of taane yoo ofii keenya dhageenye yoo ofii keenya irraa baranne nama biraatis immoo qooduu. Maaliif ati har'a waa tokko yoo namaa gootu har'a namni sun waa tokko naa deebisa yookaan immoo ijaan kana godheef inni naa deebisuu qabdee jennee sammuu keenya irratti wanta biraa seefii gochuu dhiifne wanta gaarii sammuu keenya keessatti haa yaannu. Kanaaf immoo hundi keessaan dagatinaa laayikii gochuun dagatinaa mallattoo ishii diimtuu immoo cuqaastanii olii gootanii guyyaa guyyaan viidiyoon keenya akka isin bira ga'u yoo barbaaddan tuquun irraanfatinaa. Bakka jirtanitti gaa jaalalli kabajni milkaa'inni isiniif haa baay'atu tokkummaan naa cimnuu jechuun barbaada. Galatoomaa turte gaarii horaa bulaa deebanaan isiniin jechuu jaaladha. Bye bye.